Ashamaa dhaggeeffattoota keenya akkam jirtu BBC Afaan Oromoorraa sagantaa keenya kamisaa eegalleerraa kan isinii dhiyeessu ani Galaanaa Balaayi. Itoophiyaa, Masrii fi Sudaan hidha haaromsa Itoophiyaa irratti mariin Waashingtan itti gaggeessan waliigaltee akkamiin akka xumurame? Obbolammaa fi dhiibbaa miseensota sabboonummaa qaban irra gahaa jira jedhamu irratti deebii paartii badhaadhinaa Damee Oromiyaa. Jaalalamaan ammas jirra jiru. Hogganaati jiru. Sababa garaagarummaa yaadaatiin dhiibbaman hin jiru. Wanni akka paartiitti ibsame sun yaada jaalalamaati. Qophii keenya isheen eenyu torban kanaan artiist Abbabach Ajjamaa. Shururu labe. Shururu nagarree. Shururu narree. Mucaafu nandee nan barbaada. Baali wallakka walla. Akka nu waliin turtanii sin affeerra. Guyyoota sadan darbaniif hidha haaromsa Itoophiyaa irratti Ameerikaa Waashingtan DC'tti mari'achaa akka turan Itoophiyaa, Masrii fi Sudaan akkaataa guutiinsa bishaanii irratti waliigaltee duraarra ga'uun marii isaanii xumuruu ibsaniiru. Dhimma kana irratti gidduu seentummaadhaan mariisisaa akka turan Ameerikaa fi Baankiin Addunyaa waan biyyoonni sadan irratti waltaan bal'inaan ibsuu baatanis waliigaltee dhumaa xumura ji'a kana irratti mallattaa'uuf garuu mariiwwan ijoon ammallee gaggeeffamuu akka qaban ibsan. Itoophiyaa fi Masriin akkaataa hidhi haaromsaa laga Abbayyaa itti guutamuu qabuu fi opereeshiniin isaa maal akka ta'uu qabu irratti waliigaltee jalqabaarra ga'aniiru. Marii giddugaleessummaa Ameerikaa fi Baankii Addunyaatiin guyyoota lamaan darban Waashingtan DC'tti gaggeeffamaa ture yeroo xumuran waliigaltee isaanii kanarrattis ibsa waloo baasaniiru. Hidhi haaromsaa kun waqtii roobaa keessa ji'oota adoolessaa fi hagayyaa akka guutamuu qabutti waliigalame. Marsaa jalqabaatiin bishaan sirriira galaanaarraa asii ol hanga meetira 595 akka guutamu waliigalameera. Waliigalteen inni dhumaa kamalla ta'u garuu amajjii 28 haga 29tti erga ministeeronni biyyoota sadanii ammas Waashingtan DC'tti deebi'anii wal arganiiti. Waliigalteen giddugaleessummaa ministeera dhimma maallaqaa Ameerikaa fi pirezidaantii Baankii Addunyaan gaggeeffamaa ture fedhii Itoophiyaan dursitee humna elektirikii maddisiisuuf barbaaddu ilaalcha keessa ka galche yoo ta'u, yoo waqtiin gogiinsaa biyyoota Masrii fi Sudaan keessatti kadheeratuu fi hammaatu ta'e garuu tarkaanfiiwwan rakkoon kun ittiin dandamachuu danda'an kaa'ameera. Waliigalteen amma irra ga'ame kun muddama Itoophiyaa fi Masrii gidduutti erga gaafa Itoophiyaan hidha haaromsaa kana laga Abbayyaa irratti bara 2011 kaastee ijaaruu jalqabdee as ture ni fura jedhameera. Dhimmi guutiinsa bishaanii mariiwwan marsaa afuriif gaggeeffamaa turan keessatti dhimma ijoo fi garaagarummaa yaadaa uumaa turedha. Jiruun Masrii laga Abbayyaa irratti waan hundaa'uuf lammiilee biyyattii miliyoonaan lakkaa'amaniif bu'uura jireenyaa isaanii akka ta'etti fudhatama. Kanaaf Masriin waliigaltee kana keessatti kan isheef ta'u mirkaneeffachuuf waan isheen hin taasifne hin jiru. Waliigalteen jalqabaa irra ga'ame kun ammallee dhimmoota gadi fageenyaa fi xiyyeeffannaan ilaalaman waan qabuuf torban lamaan booda osoo hin mallatteeffamin dura sakatta'amuu feesisa akka ibsa ba'etti. Itoophiyaanis ta'e Masriin sanada waliigaltee isa dhumaa kanarratti dhimmanii akka mari'atan ibsaniiru. Waliigalteen dhumaa irra ga'amu muddama Itoophiyaa fi Masrii gidduu jirutti fala gochuu qofa osoo hin taane biyyoonni 8 lagi Abbayyaa keessa yaa'u fuula duratti akkamitti akka qabeenya kanatti fayyadamuu danda'an waan akeeku ni qabaata jedhameera. BBC Afaan Oromooti kan hordofaa jirtanii oduu gaggabaaboo sa'aatii kanaaf qabanneen isinitti himaa ani Hirphaa Gammachuuti. Barattoota 35,000 ol yuunivarsiitiiwwan biyyattii keessa gadhiisanii ba'an deebisuudhaaf hojjechaa jiraachuu ministeerri saayinsii fi dhaabbilee barnoota olaanoo beeksise. Rakkoo mudateen wal qabatee hanga ammaatti yuunivarsiitiiwwan biyyattii 22 keessatti barattoota 640, barsiisota 40 fi hojjettoonni bulchiinsaa 240 ol irratti tarkaanfiin fudhatamuun ragaan ministeerichaa ni mul'isa. Eertiraan ammallee biyya lammiileen ishee hedduminaan keessaa baqatan ta'uu ishee gabaasni Human Rights Watch ifoomsee jira. Akka gabaasa dhaabbata kanaatti dhiittaan mirga namoomaa mootummaa pirezidaantii Isaaf Afurqiin raawwatamuu fi tajaajila loltummaa akka kennan dirqisiifamuun sababoota ijoo akka lammiileen Eertiraa biyya baqatan taasisu ta'uun ibsameera. Humnoonni nageenyaa Saawudii namoota karaa seeraan alaatiin amaaqixa gara biyyaatti galchaa turan to'annoo jala oolchuu beeksiste. Miidiyaan Saawudii akka gabaasanitti daddabarsitoonni seeraan alaa kunneen Yemen keessa miilaan karaa dheeraa qaxxaamuruudhaan
daangaa Saawudii qaqqabanii jedhameera. Daldala seeraan alaa akkasii lakkoofsa maaqixaa biyyoota Itoophiyaa fi Soomaaliyaa keessa jiru akka yaaddoo keessa galus taasiseera jedhameera. Waldaan barsiisota Keeniyaa barsiisonni iddoo hidhattoonni aleellaa qaqqabsiisan jiraatan akka qawwee hidhatanii fi leenjis akka argatan gaafate. Waldaan kun barsiisota kaawuntii Gaarisaa keessatti aleellaan irra ga'ee ture wajjiniin erga mari'ateen booda kana murteessees jedhameera. Aleellaa wixata darbee barsiisota mana barumsa sadarkaa tokkoffaa barsiisan irra ga'een barsiisonni 3 du'uun himamee jira. Oduun sa'aatii kanaaf qabde isaan kana turan. Odeessaaleen biratti hafanitti diraamaa sagantaa televezyiinii Itoophiyaa dhangaa irratti darburraa qabee namni baay'een dandeettii taatummaadhaan ishee beeka. Tiyaatiroota afaan Oromoo takka ifaa takka dimismisaan keessatti isheetu akka urjii mul'ata. Hulluuqoo fi gumaan warreen isheen taatoo ijoo ta'uun dandeettii ishee itti agarsiifte keessaati. Keessummaan keenya isheen eenyu har'aa artiist Abbabach Ajjamaati. Firaa'ol Balaayi. Shururuu nagarree mucaa koon dhabee bara. Shururu nabe shururu nagarree shururu merree mucaako nan barbaade baali wallagga jimma iloo baabura shaa nan barbaade kamisee mucaako. Sagalee kana raadiyoof televezyiiniidhaan waggootii dheeraaf dhageenyeerra. Artiist Abbabach Ajjamaa lafa dhalatte aanaa dandii ganda qonnaan bulaa diimtuu burqaatii adaadaa kootu yeroos naannoo keenya butiin waan baay'atuuf barachuu qabdaa jettee gara Finfinneetti na fiddee jetti. Ergasii aartii waliin akkamiin akka wal argatanillee nutti haasofteetti. Adaadaan koo gana guddistee booda giddu geessee boqottee achiin booda galgalaa ganama booda nan gaddee hiriyaan koo tokko jirti. Yeroo hunda mana teesseen booyinii kootu beeksisa barbaanna hojii barbaanna naan jette. Barumsa akkuma xumureen jechaadha 12 xumuree ta'u. Achumaan hojii barbaadeetuma joorruu aadaaf turizimii jedhama innaa sana. Achumaan beeksisa baaseera tiyaatiraa fi ogbarruu adda addaa kan baratu jedhee baase. Kottu asitti barannaa ishoo kunuun ba'eera kun beeksisni maallaa godhan jedheen kottuun baranna mana teessee maal gootanaan jettee achumaan barachuu calqabne. Abbabach yeroon tiyaatira barachaa ture sana nama duratti ba'ee dubbachuullee nan qaanfadhaa barsiisaa kootu dirqamaan fuulduratti na baasa ture jetti. Duuban taa'agaa baay'een qaana'an namatti gadi ba'ee haasa'uu nama wajjin dubbachuu hin danda'u. Amma kanarraa koo gadi ba'eetii waa'ee mirga dubartii waa'ee maalii haasa'inaan jedhu. Anjaarsuma kanaa jecha utumaan dhiisee hin jedha baqa. Jibbaan innaa isaan gadi na baasanii uummata fuulduratti dubbadhu naan jedhan hin jaaladhu. Eedaasaan akka qaanii sana keessa sodaa sana keessa akka nani ba'uufi. Aartii Oromoo guddisuuf bu'aa bahii turee fi jaalalatu dhangaa yeroosii akkanatti ibsiteetti. Yeroo sana kaffaltiin addaa hin jiru. Aballiin keenya meeqa akka ta'e beektaa? Qarshii 18 birrii 18 jechuudha. Dheebuun aartii yeroo sana akkaataan nuti itti hojjennu iddootti shaakalluu hin qabnu, iddootti hojjennu hin qabnu, takka bataskaana deemnaa, akka saree ari'amnaa, wal ga'anii dhufanii moorri Oromoo kuni, dhufanii warri Onag kunnuun jedhu maqaan keenyan tolu. Waa sana hunda dabarsinee obsaa naannaan goromsaa. Akkuma jedhamutti amma rabbi galannaa ga'u afaan keenya miidiyaan babal'ateera. Tiyaatirri bakka itti hojjennu. Kanaafuu kana arguun anaaf milkaa'ina guddaadha. Hamaa namatti yaadu garuu akka carraa ta'ee yeroo baay'ee haadha biddeenaa ta'een hojjedhaa jetti. Tala fala ija nyaattu nan midhaan daakisiin jennaan ati akka falaxaa gomantee haasaa kayaasofta. Artiist Abbabach hawwiin koo sichis Oromoon aadaa fi afaan isaa dagaagee arguudha itti. Dubartoota akka ishee taatoo ta'uu barbaadan immoo akkas jettiin. Qaanoftanii ani akka abbee sana hamtuu ta'een fuulduratti hojjedha. Garuu otoon ta'e hoo tanii kan hawwaa jirtani hin danda'ama wanti hin danda'amne hin jiru. Ilaalcha ida'amuu fi walitti baquu paartii Addu'aa irraa mormii akka qaban ibsanii ka turan ministeerri raayyaa ittisa biyyaa Itoophiyaa obbo Lammaa Magarsaa paartii badhaadhinaa wajjin garaagarummaa yaadaa qaban dhiphisuun waliin hojjechuuf waliigalaniiru jedhamee erga gabaafamee as haalli akka gabaafametti deemaa akka hin jirre namootni dhimmicha dhiyeenyaan beekan ni dubbatu. Gariin obbo Lammaan hojii isaanii irra hin jiranis jedhu paartii badhaadhinaa damee Oromiyaatti itti gaafatamaan ijaarsa siyaasa magaalotaa obbo Saadaat Nashaa dhimma obbo Lammaa laallatuu fi dhiibbaa miseensota dhaabichaa sabboonummaa qaban irra gahaa jira jedhamee haasa'amu irratti BBCtti dubbataniiru.
obbo Lammaan hojiirraa hin dhorkamne ammas hooggansarra jiru jedhan gaaffiif deebii Zalaalam Taaddasaa waliin taasisaniin. Egaa paartii Dimokiraatawaa tokko keessatti garaagarummaan yaadaa hooggansa isaa keessatti miseensa isaa keessatti jiraachuu hin danda'a. Garaagarummaa yaadaa keessummeessuun amala paartii Dimokiraatawaa tokkooti. Kanarraa ka'ee riifoormii akka paartiitti gaggeessine wajjin wal qabatee yaada hoogganaan keenya Jaalle Lammaan kaasanii jiru. Isarratti yaada garaagaraa akka qabanis ibsanii turani. Yaada isaan qaban sana hojimaata paartii fi adeemsa paartiin keessa darbuun taa'ee koree jiraawwachiiftu paartii badhaadhinaa sirriitti ilaalee jira. Garaagarummaan sunis mariidhaan tokko qabiyyee isaatiin irratti maratame hiikamuu isaatii fi waliigalteedhaan garaagarummaa malee kan duduufame ta'uusaa akka paartii ibsaa kennee jirra. Gama biraatiin yaada keessan keessatti yaadota garaagaradha irratti waliin taane jedhamee ibsaman sana hojimaatuma keessatti hiikuutti moo yaada obbo Lammaan dhiyeessanis fudhattanii moo akkuma duraatti itti fufeeti kan irratti walii galtan? Garaagarummaan jiru garaagarummaa hubannooti wal hubachuuti malee garaagarummaa beebii ta'ee bu'uuraa wajjin wal qabatee adeemsa isaa wajjin wal qabatee waan jirurraan kan hafe bu'uuraan garaagarummaa addaa ideoloojii addaati miti. Kanarraa ka'ee Jaalle Lammaanis bakka jiraniif yaada isaanii kaasanii hooggansi guutuun bakka jirutti koreen jiraawwachiiftuu bakka jirutti irratti maratame waliigalteedhaan kan xumurame bakka kilaaritiin hin uumamne yookaan iftoomin hin uumamnetti iftoominni akka uumamu bakka hubannoon hin jirretti hubannoon akka uumamuu fi yaada isaan kaasaniis pozitiivli ilaalame bakka amansiisaa ta'ee argametti akkamittiin maal jechuudha maal jechuun miti waan jedhu kan miira qabsootti ilaalame hiikameti jira. Gama biraan uummanni ija shakkiitiin akka laaluu kan taasisaa ture keessaa dhugumaatiin garaagarummaa kanarratti wal ta'aniiru yoo ta'e maaliif akkuma dur dubbataa turan obbo Lammaanis as bahanii ibsan kennine obbo Lammaan akka hin dubbatamne taasifamaniiru jedhanii namoonni kaasanis barreessaa turan illee ni jiru. Gadi ba'anii ibsachuu wajjin wal qabatee paartiin adeemsa mataasaa danda'e kan laalu nama tokkoon Jaalle Lammaan ammas hojiirra jiru gaggeessummaarra jiru hoogganaatii jiru sababa garaagarummaa yaadaatiin wal dhiibbaman hin jiru. Lammaffaa immoo erga mariin gaggeeffamee booddees waliigalteedhaan kan hojjetamaa jiru. Adeemsa ibsa isaa wajjin wal qabatee waan jalqaba ibsan sana deebisanii hanga isaan ibsanitti wanni jedhu hawaasaan hojii keessatti marii keessatti dhufuu danda'a. Cufaami garuu immoo wanni akka paartiitti ibsame sun yaada Jaalle Lammaatis yaada waliigala koree jiraawwachiiftuuti yaada waliigala paartiitti jedhamee fudhatamuus irra jiraata. Wanni Jaalle Lammaan jedhan sun yoo fudhatameen alatti wanni paartiin jedhu fudhatamuun isarra hin jiraatu yookaan shakkamuu qabaa karaa jedhuun yoo laalameen alatti ibsi Jaalle Lammaan kennanii fi ibsi paartiin kennu garaagarummaa tokkollee hin qabu erga mariidhaan dubbichi hiikkatee booda jedhanii fudhachuutu barbaachisa. Paartiin ammaa kuni namoota sabboonummaa Oromoo leellisan hooggansarraati kaasuu yookaan achi dhiibuutu mul'ata. Paartiin badhaadhinaa akkas godhaa kanneen jedhanii kaasan ni jiru. Namoota gaaffii jalqaba obbo Lammaan kaasanii kanarratti waliin taane jedhan ilaalcha sana namoota qabanis bakkaatti dhiibuun jira kan jedhamutu jira. Yaadni obbo Lammaa yaada paartiiti. Yaadni obbo Lammaa amma addatti yaada obbo Lammaa jedhamee ibsamuu hin jiru. Paartiin ilaalchaa fi hubannoo yaada tokkoon kan hoogganamaa jiru jechuudha gubbaadhaan hanga jalaatti. Sirreeffama amma godhamaa jiruu fi jijjiirraa ramadee amma gaggeeffamaa jiru wajjinis wal qabatee bulchoonni godinaa bulchiinsarraa ka'an iddoo biraatti asaayimentiin kennamee fi kan hojjetaa jiran jechuudha. Tokko tokko jaanaa hoogganaa biirootti ta'e tokko gorsaa biirootti kan inni ta'e bulchoonni bifa haaraan achitti ramannes qama paartiin kennee fudhatanii akka deemanii kan taasifame jechuudha. Kuni garuu giddugaleessi isaa garaagarummaa yaadaati miti. Paartiin sabboonummaa paartii qabudha. Humna sabboonaa ta'e immoo paartii ofitti qabu malee paartii ofirraa fageessuu miti. Garaagarummaa yaadaa qabaachuun isaanii erga ibsanii booda namootni hedduun obbo Lammaan paartii Oromoo mormituu waliin hojjechuu malu jedhanii haasa'u. Haga ammaatti ifatti ragaan kana dhugoomsuun arganne. Jila kaafaa'oo hawaasa waliin mari'achuuf gara baha Oromiyaa imalanii ka turan obbo Jawaar Mahaammad walgahii magaalaa Hararitti obbo Lammaan nana manaa hanga ammaatti amaanaa keessan hin nyaannee Oromoo hin gannee jedhan. Obbo Lammaan Oromoodhaaf waan guddaa buusuuf taa'aa jechuunis dubbatan. Wixata darbee aangaa mootummaa olaanaa tokko waliin yoo haasa'u obbo Lammaan Ameerikaa akka jiran natti himanii turanii hojii dhuunfaaf haa ta'u kan mootummaaf wanti ibsan hin jiru. Obbo Lammaa argachuudhaaf yaalaa jirraa yoo milkoofne isiniif dhiyeessine dhaggeeffattoota keenya qophiin keenya har'aa saganuma waan hordoftaniif galatooma horaa bula.